Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Jimmaa baga nagaan dhuftan isiniin jedha daawwattoota keenya akkaataa Gmail bilbila wajjin bade yookaan immoo Gmail bilbila irraa dingataan bilbila keessan irraa haqxan Gmail jechuudha. Akkaataa isin itti deeffachuu dandeessan Gmail sana karaalee isin itti deeffachuu dandeessan isin agarsiisa. Ka paaspoortii isaa hin beekne jechuudha. Bilbila irraa isin jalaa badee yookaan immoo bilbila keessan fudhatee yoo isin jalaa badee raate paaspoortii Gmail sanaa hin beektan yoo ta'e akkaataa isin itti deeffachuu dandeessan isin agarsiisa hundi keessaniyyuu yookaan immoo bilbila takka irraa Gmail akkaataa isin bilbila biraatti dabarsuu dandeessan barnoonni kun kan lamman isin fayyada. Bilbila biraa irraa Gmail bilbila biraatti dabarsuu barbaadan jechuudha. Paaspoortii isaa yoo beektellee paaspoortii isaa yoo hin beeknellee akkaataa isin itti dabarsuu dandeessan isin agarsiisa. Na waliin tura gara barnootaa osoo hin deemneen duratti warri chaanaala kan kun beekne bakka YouTube seeduudhaan Abduu Jimmaa jedhaa barreeffadhaati search godhaa YouTube chaanaala gubbaa irratti jechuudha. Abduu Jimmaa eegettani haala kanaan isin baasa. Viidiyoo hedduu kan agarsiisee jira. Barnoota isin fayyadu jalaa argachuu dandeessu bakka viidiyoo jedhu jala seenaati. Video bakka jedhu kana jagaluudhaan viidiyoo hedduu kan isin fayyadu irraa argachuu dandeessu laxaa irraa baradhaas jira viidiyoo hedduu jala jira warri haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina warri maatii koo taatan like na tuquudhaan viidiyoo dhaggeeffadhaas jira. Egaa Gmail bilbila irraa badee karaa kamiin akka deeffachuu dandeessan siitingii bilbilaan ni seentu Gmail bilbila irraa dingata haqxan yookaan immoo ka dingataan bilbila keessa irraa badee ka paaspoortii isaa hin beekne jechuudha. Ka paaspoortii isaa beektanus karaalee isin ittiin deeffachuu dandeessan Gmail sana siitingii irraa eegasintanii account in the box ka jedhu jira yookaan manager account jedhee baasa bilbilli nam tokko haala kanaan gaa account in the box irraa eegatuqxanii manager account ka jedhu jira bakka sana yeroo takkaafni tokko isin jira haala kanaan eegatuqxanii Gmail bilbila irraa qabdanu isin fida macarashaa adda account ka jettinu jirti yeroo takkaafni tokko achirra bakka kana eegatuqxanii Gmail bilbila takka irraa bilbila biraatti dabarsuudhaaf illee asirraan kan isin fayyadamuu qabdan yoo Gmail YouTube ta'e ka Chrome ta'e ka Google ta'e Gmail hundaayyuu kan isin bilbila biraa irraa bilbilatti dabarsuu dandeessan bakka kanarraanii jechuudha. Kana gaa gochuudhaaf Google ni tusintu achirra eegatuqxanii Google ka jedhu ni barbaaddu as keessa Google irra yeroo takkaafni tokko isin jira bilbila biraatti dabarsuudhaaf Google irra eegatuqxanii haala kanaan isin ofaa paatarnii bilbilaa yookaan immoo ashaaraa wanta isin qubaan qollofattan isin gaafata bakka kanatti yoo ashaaraatti naqxu yoo paatarnii qollofattan yookaan immoo lakkoofsaan qollofattan paatarnii itti naqxu isin jira haala kanaan yeroo itti naqxanii kaatan gara fuuldaatti isin ofaa isin jira. Haala kanaan gaa yeroo isin itti naqxan haala kanaan isinii fidii baasa haala kanaan fidee isinii baasa asirratti sign in jedhe Google sign in jechuun itti naqe jechuudha akkasuma email or phone number lakkoo emailii kan kee yookaan lakkoofsa bilbilaatti naqeedha asirratti immoo forget Gmail jedha concrete akka haaraa banachuudhaa fi asirratti ni tuqxu bakka email or phone number jedhe Gmail sun bilbila biraa wajjin badee jira yookaan immoo bilbila biraa irraa bilbila biraatti dabarsuu barbaadeen jira isin jedha maqaa Gmailichaa ni barreessitu asirratti. Egaa Gmail sana barreessitanii haala kanaan next gootu asirra jechuudha. Maqaa Gmail bilbilatti dabarsuu barbaadan sana bilbila biraatti dabarsuu barbaadan sana sirriitti qubee osoo hin dogoggoriin ni barreessitu. Next tuqxu paaspoortii isaanii beektu yoo hin beekne akkamitti akka deeffachuu dandeessan. Asirratti interview paaspoortiidha. Paaspoortii itti naqeedha. Paaspoortii isaa yoo hin beekne ka Gmail sana forget passport ka jettu yeroo takka ni tuqxu. Paaspoortii Gmail sana hin beektan yoo ta'e jechuudha. Forget eega fayyadamtanii haala kanaan ammaaraaci sadii isin baasa yookaan immoo karaalee itti isin deeffachuu dandeessan Gmail sana jechuudha. Bilbila irraa yoo isin jalaa badee ka tokkoffaadha get your verify code dha lakkoofsa bilbilaa irratti koodii seenaa lakkoofsa bilbilaatiin deeffachuu barbaadde asirratti tuqeedha. Kan lammaffaa irraa immoo lakkoofsa bilbilaatti kunillee lakkoofsa bilbilaatiin deeffachuu dandeessaa lakkoofsa bilbilaa sim card sun yoo bilbila keessan keessa jiraate koodii irra seenaa achumaan verify gootu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa hin qabda yoo ta'e ganjillaa kana Tran Azar way ka jiru kana ganjillaa kana Tran Azar way to sign in ka jiru kana way to sign in ka jiru tuqxu eega tuqxanii hammallee haala kanaa fidees ni baasa maal jedha hammallee verify gochuudhaaf Gmail sun bilbila yookaan immoo bilbilli inni irra jiru isin bira jiraachuu gaafata Gmail sana bilbila biraatti dabarsuudhaaf bilbilli sun yoo isin irra jiraate achira koodiin seenaa achi kanaan deeffattaadha ka awwalaa kanarra tuqxan Gmail sun yoo isin bira jiraate yookaan immoo bilbilli Gmail sun irra jiru sirka jiraate achiraan deeffachuu dandeessu ka sadeessa kala walakkaa keessa jiru kunoo Gmail sana jala recover jiru Gmail isin deeffachuu barbaadan kana recover achi jala jiru irra koodiin isinii seenaa Gmail sanarra koodiin seenaa sanaan verify gochuu dandeessuun isin jira isin jedhee isin gaafata asirratti. Egaa kana daawwattoota keenya karaalee kan lammanii lakkoofsa bilbilaatii fi Gmail sana jala recover jiruu fi Gmail sun bilbila harka keessa irra jiraachuu kana gochuudhaaf Gmail sun yoo isin irra hin jirre recoveriin immoo ka jala jiru sun yoo isin irra jiraate ka walakkaa keessaa tuqxuun isin jedha. Ka walakkaa keessaa eega tuqxanii haala kanaan isin baasa koodiin Gmail recover Gmail isin bilbilatti deeffachuu barbaadan sana irra ni seena ka sana jala jiru. Kasana jala jiru recover ta'e jechuudha sanarra seena koodiin recovery faayidaa recovery baay'ee bareedaadha yeroo hedduu jala kaadha isin agarsiisan ture nuyi haala kanaan gaa koodiin sanarra seena sanarra eega seenee verify gochuudhaaf fakkeenyaaf Gmail seena
Gmail sun haala kana recover code asirra naagalee jira kun Gmail recover sana jala jiru jechuudha. Eegan asiin koodiin kun asirra jira. Yoo barbaadan copy godhatti barbaadan immoo sammuutti qabattanii bakka sana galchitu jechuudha. Haala kanaan gaa eegatti naqxanii next kan jettu kan yeroo takkaan nuyi tokko jechuudha. Paaspoortii isaa hin beektan yoo ta'e paaspoortii Gmail isaa hin beektan yoo ta'e yookaan immoo haala kanaan eegatti naqxanii likkii miti naan jira. Mallee koodii sana dhaqee sirriitti fidee dhufuun qaba. Likkii miti naan jira 9573. Haala kanaan koodii tanatti naqxanii next gootan mallee asirraa next haala kanaan gaa koodii likkitti naqxan kateeles ni argite next gootan gara fuundaatti noo fi ammallee next ni jira verify gochuudhaaf next tokko sin jira ammallee haala kanaan yeroo sin next tan bilbilatti gabbufadhu sin jira ai gurgootanii bilbila keessa irratti Gmail sin jalaa badee sana deeffachuu dandeessu jira haala kanaan karaa lamaan recoveran yookaan lakkoofsa bilbilaatiin haala kanaan Gmail bilbilaa waliin badee yookaan dingata bilbila irraa haqxan ka paaspoortii isaa hin beekne haala kanaan deeffattu yeroo deeffattanii kaatan Gmail sana paaspoortii jirtanii save godhattee lafa kaachuu qabdu jechuudha yoo dingata Gmail isin barbaaddan ta'e haala kanaan deeffadhaatii haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha kana haala kanaan deeffachuu dandeessu Gmail bilbila irraa badee ka YouTube ta'e ka TikTok ta'e ka Facebook ta'e haala kanaan deebi'aa itti fayyadamaa hundi keessanuu barnoota kana egaa viidiyoo kan koo yoo isin tole like share gochuu hin dagatina wanta isin galuu yoo jiraate viidiyoo kan koo keessaa komantii na barreessuu hin irraanfatinaa hundi keessanuu isin jira waan isin galuu yoo jiraate komantii na ka'a egaa barnoonni keenya har'a asumatti dhaabbata barnoota dabalataatiin hanga walitti deemnutti nagaannaa tura hundi keessaniyyuu viidiyoo kan koo like tuquu irraanfatinaa nam tokko nam lama share godhaa akka nama hunda bira ga'utti nagaannaa tura hundi keessanuu